وبليدي كينيا كنني الدنيا قموش نفارة of darbate yada jamu tukayame kenneni adunya hada mana artist andalang gosati gaddu da fiyote manneromo muslimatis lubu kicun talasa kawake fatatis lubu kicun talasa kan kristanatis lubu kicun talasa hawali mangudon tergaggo fi shamarran oromo gaddini irra onne kayya cabera obboleti keenya dhabuurratti kun kayyata tokko mucaan kun ajjeefamtee gamoo sanirraa darbatamte mo tokko kan ifoomu qabu osoo jajjabina ebeluu faalaatu hinjiin duratti waa'ee jajjabina waliif hin dhaamnu waa'ee wareegama sii qofa kufiinsa sii kana qofa barbaanna baruu ofif ajjeesanii gad darbatammoo ofiin of darbatte moo kaameeraan yoo jiraate hoteelicha irraa ifoomsu gamoo san irraa ifoomsu namoonni waliin jiran ifoomsu qabu namni ejjennoo hammana gayu akkamitti ofirratti fudhachuu danda'e kan du'aaf isa saaxilu akka namatti ejjennoo ofirratti fudhatu jechuudha. Akka durree udaananii dhoysuun hin danda'amu. Qorannoon cimaan irratti gaggeeffama. Hundi ni to'atama seeraa fi heeraan ni qoratama. Ifoomeeti dhuguma. Yeroo san jajjabina nu waa kennu jenne jajjabina walii dhaamna malee hammasitti jajjabina walii dhaamuun haqa mucaa kanaa dhugaa mucaa kanaa dhugaa rabbii dhugaa waaqayyo dhoysuudha waan ta'eef jajjabina waliif hin dhaamnu. Maalirratti mucaan kun lubbuun isii kana ta'uu danda'e. Ejjennoo hammana gahu maalirratti ofirra fudhachuu dandeesse kana ifoomsuudha qaba abbaan ifoomsuu qabu ummata Oromooti. Qananii addunyaa akkamitti akka duute beekamuu qaba jedhe Kadir Martuu. Viidiyoo amma dhagaa jirtan Kadir Martuuti. Kadir Martuu waan dhugaa dubbate. Mucayyoo kana jajjabina osoo hin taane dura waan isheen itti duute akkaataa isheen itti duute ofii isheetii fooq irraa darbite moo namatu fooq irraa darbe sababa maaliitiif kan jedhu beekamuu qaba adda bahuu qaba. Mucayyoo qaxalee kana dhugaa rabbii jechuudha. Kan Oromoo ija Oromooti jechuudha. Ija Oromoo jechuu hin dandeessan. Maaliif hojjettani? Mucayyoon kun aadaa Oromoo takka waan isheen agarsiisne hin jiru. Akkasumas nama dubbattee nama gahuu miti. Nama waa'ee namaa dubbattee nama gahuu miti jechuudha. Sababa maaliitiin akka isheen fooq irraa of ajjeefte yookiin kan ofii isheetii of ajjeeste ta'e kan namni ajjeese ta'e dirqama sababa san beekuu qabu. Poolisiin qoratee mucayyoo kana dhugaa ishee baasuu qaba. Waaqayyo immoo dhugaa ishee haa baasu. Hedduu nama gaddisiisa, laphee nama cabsa. Takkaa waan akkanaas argeen beeku. Fooqee ganaatirraa homa rakkatte. Mucayyoon kun haraama homa rakkatte malee wanta ishee akkana godhe tokko hin jiru. Mucayyoon kaleessa nagaan viidiyoo hojjette har'a guduu ta'e ishee dhagahamu hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Kanaaf dhugaan ishee bahuu qaba. Osoo akkuma Haacaaluu san osoo dhugaa isaa ishee hin baasin awwaalan taanan rakkina cimaadha jechuudha. Rakkina cimaadha kan Oromoon qabu jechuudha. Oromoon duras gaafa jiru waliif faarsu gaafa du'e qofa kan waliif faarsuu fi kan walitti duuduu malee jechuudha. Kanaaf mucayyoo kana osoo hin dhageessu hin awwaalin reeffa ishee qoratanii akkasumas immoo wanta isheen ittiin duute beekuun dirqama jechuudha. Hedduu nama gaddisiisa. Dubartoota keenyarraa illee wanta kanaa kun dhaabachuu qaba. Bakka dubartii keenyarraa dhaabachuu qaba. Ajjeechaan dubartoota keenyas dhaabachuu qaba. Mirgi dubartoota nu dhaabachuu qaba. Bakka mirgi dubartoota nuuf haa iyyatu waan kanarratti. Bakka hanga dhugaa mucayyoo kanaa bahutti namni tokkollee dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Duubatti hin deebi'ina.
dhugaa mucayyoo kanaa boru hundumtuu yookaan dhugaa wanta isheen duute beekamuu qaba bakka. Ilmi namaa silaa Oromoon du'uun duruma duute erga du'anii dhugaan ishii beekamuu qaba. Wanta isheen irratti duute waan isheen duuteen beekamuu qaba. Oromoo hunduma keessanuu adaraa keessan obboleetti keenya kanaa sagalee ta'a akka dhugaan ishii ba'u. Way ay biyyees nyaattee ade qananii ko wayyo taphattuu ko odoo nama geettee odoo akka namaa miidiyaa irra teessee iitee nama geessee nama arrabsitee nama garaa nyaattu garuu maal godhuree lubbuu ko gadda onnee nama laphii keessaa nama cabsine nutti goote. Ay adaraa Oromoo sagalee ta'a mucayyoo kana adaraa keessan dhugaa ishii baasa akka Hacaaluu akka dhukanne dhugaan ishee. Hedduu nama gaddisiisa salaphee nama cabsa taphattuu koo kichuu koo osoo nyaatteen guutuu duduu fakkaattii kee bakka buufateen addunyaa irraa boqattee ree lubbuu koo. Ay biyyee siif safu ay maali garuu gammachuun keessan miila sanii gaddatti jijjiirame hedduu akka nama gaddisiisa. Qananii koo biyyee sitti haa salphattu nagaan boqadhu waan jennu qabna.